Toto gurguddaa afur faayidaa isiniif godhuun as keessatti dalagee viidiyoon garuu xiqqoonarraa dheerate homaa gochuu hin danda'u. Tokkoffaa irratti tiriitmentii mataa forforii hir'isu, mataa lallaaffisu, akkasumallee mataa dheeressu takka isinii dalageera. Lammaffaa qibaatii mataa lallaaffisu isinii dalageera. Qibaatii dhoqqeedha jechuudha. Mataa lallaaffisu akkasumallee dheeressu isinii dalagee. Sadaffaa waan bugurii fuulaa balleessuu fi hir'isu isinii dalagee. Afraffaa gadaanisa fuula keenyarra jiru waan balleessuun isinii dalagee. Itkeerillee akkamii baxabaxanii akka isin fayyadamtan asumaan isinii dalageera. Viidiyoo gadu xumuraa dhaggeeffadhaa. Gaafilee garaagaraa osoo hin gaafatiin hin duratti daqiiqaa 30 daqiiqaan 30 isiniif waan guddaa miti yoo fayyadamtanii jettan isiniif waan jireenya keessan guutuu jijjiiruu danda'a. Olii gad deemtanii birrii guddaadhaan qibaatii kaan jijjiiruun waan akkanaatti rifeensa keessan dheereffadhaa. Hin dheeressaa afaanii osoo hin ta'in dhugumatti rifeensa kiyyarrattis jijjiirama ijoollee fi warroota ollaa kiyya jiraniif firoottan kiyyarratti waan argee fi waan kana isiniin jira irraa fayyadama. Assalaamu alaikum warahmatullahi.